Ashama harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Daangaa Oromiyaa karaa lixaatiin humnoonni finxaaleeyyii faannoo jedhaman bureedhaa dhufanii qubachaa jiraachuun barame. Baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaalee hedduu keessatti mootummaan Bilxiginnaa maqaa gibiraatiin uummata dararaa jiraachuun dhaga'ame. Miseensonni gaachana sirnaa fi milishaa nagaa eegsisuu bobba'an mootummaa xixiqqoo nutti ta'an jechuun jiraattonni kutaalee Oromiyaa garaa garaa himatan. Opereeshinii marsaa sadiin geggeeffameen naannoon Amaaraa sochii idileetti deebi'aa jira jechuun izzii yeroo muddamaa ibse. Xiyyaarri dhuunfaa Moskoo irraa gara Seent Piitersberg balali'aa ture kufuun imaltoonni keessa turan hundi du'uu abbaan taayitaa siivil aviyeeshinii Raashiyaa beeksise. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjiin ana Maanu'eel Laggaati. Daangaa Oromiyaa karaa lixaatiin humnoonni finxaaleeyyii faannoo jedhaman bureedhaa dhufuun qubachaa jiraachuun barame. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhamanii fi mootummaa Bilxiginnaa hidhachiifaman lola naannoo Amaaraa keessatti geggeessaa turaniin meeshaa waraanaa saamanii fi qabeenya argatan guurrachuun gara daangaa Oromiyaa karaa lixaatiin qubachaa jiraachuun dhaga'ame. Humnoonni kunneen daandii Bahaar Daarii ka'ee hanga Bureetti dhufu fayyadamuun godinaalee lixa Oromiyaa fi Matakkal irratti haleellaa banuuf haalduree mijeeffachaa akka jiran odeessni qaqqabe ni ifoomsa. Keessattuu aanaalee godina Wallagga Bahaa kanneen akka Kiiramuu, Giddaa Ayyaanaa, Limmuu akkasumas Horroo Guduruu Wallaggaatti aanaa Amuruutti dhiheenyaan qubachuun ibsameera. Humni Hizbaawii Hayil jedhamu kan Iskindir Naggaan hoogganamu addatti Oromiyaa kallattii Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa akkasumas Beenishaangul Gumuziin seenuuf yoo qophiitti jiru karaa Shawaa Kaabaa humni kan biraan qindaa'uun ibidda naannoo Amaaraatti qabate Oromiyaatti babal'isuuf akka jiran saaxilameera. Humnoonni finxaaleeyyii kunneen kanaan dura haleellaa naannoo Oromiyaatti banaa turaniin lubbuu namaa akka baalaa harcaasaa, qe'ee fi qabeenya ilmaan Oromoo mancaasaa fi saamaa akka turan kan yaadatamudha. Baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaalee hedduu keessatti mootummaan Bilxiginnaa maqaa gibiraatiin uummata nagaa dararaa jiraachuun dhaga'ame. Waraana waliinii waggootaaf biyyattii keessatti geggeeffamaa turee fi jiruun humni dinagdee isaa hedduu kan dadhabe mootummaan Bilxiginnaa maqaa gibiraa walitti qabuutiin uummata ofiifuu qaala'insa jireenyaan miidhamaa jiru dararaa jiraachuu maddeen Gadaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Haaluma kanaan godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultuum ganda 5ffaa fi 9ffaa jedhamu waamuu keessatti bakka namoonni horii daldaluun jiraatanitti guyyoota gabaa magaalaa horiitti qotiyyoo tokko irraa qarshii 400 haga 500 gaafachuun dirqii irraa fuudhaa fi konkolaachistotas maallaqa sababa malee kaffalchiisaa jiraachuun ifoomeera. Oduudhuma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa Gammachiis gandoota akka Abdii Guddinaa, Ruqqeellee, Aara Baafannoo, Molee fi Dingatee keessatti namoota irratti reebichii fi dararaan sababa maallaqa deeggarsaa kaffalaa hin jirtaniin ga'aa jiru jabaachuu maddeen dubbatu. Dabalataanis aanaa Xulloo keessatti waraanni Bilxiginnaa namoota hidhuu fi maallaqa deeggarsa dhaabaa kaffalaa jechuun gandoota akka Lubbuu Dhaqqab keessatti namoota maqaan isaanii Muktaar Jamaalii fi Abdullaaxiif Irbooshee hidhanii jiraachuu maddeen himaniiru. Kana malees aanaa Shanan Dhuugoo ganda Gabbis keessatti baatii hagayyaa kana keessa namoonni hedduun qabamanii hidhamuun dararaa argaa jiru. Isaan keessaa kan maqaa arganne Yusuf Aliyyii, Mahammad Ismaa'eel, Mahammad Sheekaa, Ismaa'eel Ammee fi Tuulee Abdullaa Alii namoota jedhaman yoo ta'u, isaan malees namoonni mana hidhaa keessatti dararamaa jiran hedduu ta'uu jiraattonni ni dubbatu. Miseensonni gaachana sirnaa fi milishaa nageenya eegsisuu bobba'an mootummoota xixiqqoo nutti ta'an jechuun jiraattonni kutaalee Oromiyaa garaa garaa himatan. Mootummaan naannoo Oromiyaa kaayyoo nageenya naannichaa cimsuu jedhuun naannoo Oromiyaatti qaamolee gaachana sirnaa jedhamanii fi milishaa kan hojii nageenyaa fi tasgabbii naannichaa akka tumsaniif erga hundeessee waggaa tokko ol lakkoofsiseera. Akka mootummaa naannichaatti qaamoleen kunneen hojimaata seeraan alaa fi qaamolee farra nageenyaa akka to'ataniif leenji'anii kan ramadamanidha. Haa ta'u malee miseensonni milishaa hojii nageenyaa eegsisuu itti kenname faallaa nageenyaa fi mirga namoomaa deemuun gocha heeraa fi seera biyyattii cabsu raawwachaa jiraachuun saaxilame. Barruun dhuunfaa biyya keessaa Addis Istaandard jedhamu yaada jiraattotaa bakkeewwan adda addaa walitti qabuun akka gabaasetti humnoonni kunneen gocha saamichaa fi hannaa irratti akka bobba'anii jiran akeekeera. Haala kanaan jiraataan godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamaa kan maqaan isaa akka hin eeramne gaafate yaada barruu kanaaf kenneen milishaa wajjin muuxannoo gaarii hin taane naquunnameera.
rakkoo guddaan qaamolee nageenyaa kunneen qaban naamusa qaamni nageenyaa tokko qabaachuu qabu gonkumaa hin qaban. Qaamoleen kunneen akkaataa isaan itti jiraataa dubbisanii fi hojii tasgabbii eegan sirrii miti jedhe. Qaamoleen nageenyaa kunneen yeroo baay'ee humnaan reebicha, sodaachisoo, tuffii fi arrabsoo hawaasarraan kan ga'an ta'uu jiraataan kun himeera. Kana malees miseensonni qaamolee kunneen keessaa gita hojii isaanii dahoo godhachuun namoota dhuunfaa fi daldaltoota sodaachisuun malaammaltummaa fi saamicha garaagaraa kan raawwatan jiraachuu dubbateera. Hojii tikaa sababeeffachuun iddoo garaagaraatti qarshii gaafatus jedheera. Jiraataan godina Arsii Lixaa aanaa Shaashamannee ammoo yaada kenneen humnoonni nageenyaa kunneen dhiibbaa sirrii hin taane uummata irraan gahaa jiraachuu ibse. Miseensonni milishaa kunneen buufata sakatta'iinsaa yookaan keellaatti daldaltoota irraa humnaan qarshii gaafatu odeeffannoo jedhu daldaltoota irraa dhaga'uu himeera. Jiraataa kan biraan yaada kenne godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiisa magaalaa Buraayyuutti daldalaa uffataa yoo ta'u, miseensonni milishaa seensaa fi bahaa sakatta'aa seeraa dahoo godhachuun badii malee qarshii kan gaafatan ta'uu hime. Daldalaan kun iddoo keellaa hundatti milishaadhaaf birrii yoo hin kennine darbuun rakkisaa ta'eera jedha. Keellaa tokko tokkotti xiqqaatu birrii 200 gadiin fudhatan kan jedhu namni kun haalli kun hojii isaa irratti dhiibbaa kan fide ta'uu ibseera. Humnoonni nageenyaa biyyattii raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, humna addaa, poolisii naannoo, farra riphee lolaa fi milishaa jedhaman kutaalee Oromiyaa itti bobba'anitti ajjeechaa, gudeeddii, hidhaa, saamichaa fi dararaa adda addaa akka raawwataa turanii fi jiran Gadaa Miidiyaa Neetwoork irra deddeebiin gabaasaa turuun ni yaadatama. Opereeshinii marsaa sadiin geggeeffameen naannoon Amaaraa gara sochii idileetti deebi'aa jira jechuun izii yeroo muddamaa ibse. Opereeshinii waraanaa marsaa lammaffaa fi sadaffaa naannoo Amaaraa keessatti geggeeffameen irra caalaan naannichaa gara jireenya idileetti deebi'eera jedhe iziin ajaja waliigalaa labsii yeroo muddamaa. Izii waliigalaa kun har'a gama raawwii labsichaa guyyaa 20 geggeesseen magaalaa Baahar Daar dabalatee irra caalaan magaalota aanolee fi godinaalee humna hidhattoota faannoo jalaa bilisa ba'uu ibseera. Hidhattoonni faannoo fi milishoonni naannicha keessa socho'an sirreeffamtoota seeraa mana hidhaatii humnaan gadhiisisuun saamichaaf akka haalli mijatu godhaniirus jedhe. Dabalataan bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an mancaasuun qawweedhaan mootummaa naannichaa fonqolchuuf yaaliin taasisan opereeshinii geggeeffameen fashalaa'uu ibse. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa kana fuula feesbuukii isaa irratti akka maxxansetti mootummaan naannoo Amaaraa saamicha, mancaatii fi diigamuu irraa oolchuun danda'ameera jedhe. Izii waliigalaa kun hidhattoota faannoo naannichaa saamtota jechuun ibse bakka dhokataatti gareedhaan walitti qabamuun daandii fi suuqiiwwan cufuun saamuuf yaaliin godhan hin milkoofne jedhe. Magaalota godinaa fi aanolee hidhattoota kana jalaa bilisa baasan keessatti namoota goshicha keessatti adda durummaa fi hirmaachuun shakkaman to'atamaa jiraachuus ibseera. Dabalataan bakkeewwan dhokataa gareen kun keessatti hafe muraasaan ala bakkeewwan to'annoo humna ittisa biyyaa jala galan keessatti qonnaan bulaan hojii misoomaatti deebi'uu eereera. Labsii yeroo muddama naannoo Amaaraatti labsamee ji'oota 6 tura. Iziin labsicha hojiirra oolchus naannoo Amaaraa bakka 3tti qooduun opereeshinicha akka geggeessu ibsi mootummaa federaalaa kenne ni addeessa. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraatti humnoota nageenyaa mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti dhalate Itoophiyaa waraana waliinii biraatti akka hin galchine sodaatameera. Birmannaa naannoon Amaaraa gaafate hordofee mootummaan humnoota nageenyaa federaalaa erga bobbaasee booda magaalonni gurguddoon naannichaa tasgabbii horachuun ibsame. Haa ta'u malee bakkeewwan naannichaa birootti ammallee walitti bu'iinsi akka jiru gabaafama. Waamichi walitti bu'iinsi kun marii nagaan akka xumuramu taasifamus akkuma itti fufetti jira. Xiyyaarri dhuunfaa Moskoo irraa gara Saint Petersburg imalaa ture kufuun imaltoonni achi keessa jiran du'uu abbaan taayitaa Civil Aviation Raashiyaa beeksise. Hoogganaan garee kiraa sassaabdotaa yookaan qacaramtootaa Vaagner Viigeenyi Pirigoozin xiyyaara kana keessa akka ture himama. Isa malees Dimitrii Yuutkin hundeessota garee kanaa keessaa tokko ta'uun himama. Xiyyaarichi imaltoota 7 fi hojjettoota 3 fe'ee imalaa ture. Chaanaaliin Telegiraamii garee kiraa sassaabdotaa Waagner waliin hidhata qabu Grey Zone akka jedhetti jeettiin Pirigoozin irra ture rukutamee kufuu ibse. Xiyyaarri kun kaaba Moskoo naannoo Tiver jedhamutti kufe. Viidiyoon kufaatii xiyyaara Pirigoozin ta'a jedhamee amanamu agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'aa jira. Hoogganaan garee kiraa sassaabdotaa kun ji'oota muraasa dura fincila waraanaa Raashiyaa irratti ka'ee hin milkoofne hoogganuudhaan yakka biyya ganuu jedhuun himatamee ture. Himata kana booda marii pirezidaantii Vilaadimir Puutiin waliin taasifameen himannaan kun addaan citeera. Gareen kun
dhaabbata waraanaa dhuunfaa jedhuun of ibsa. Garuu garee loltootaa karaa sassaabdotaa yookaan qacaramtoota mootummaa Raashiyaatti dhiyoo ta'edha. Hundeessaan immoo yakkamaa duraanii fi hiriyaa yeroo ammaa Vilaadimir Puutiin kan ta'e Viigeenii Piriigoozinidha. Hojiin garee kanaa inni guddaan lola qacaramuu loluu yoo ta'u, Raashiyaa cina dhaabbachuun waraana Yuukireen keessatti gahee olaanaa akka taphates ni himama. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.